Mootummaan Itoophiyaa ijoollee haadha hiyyeessaa dirqamaan gara waraanaatti ergaa jiraachuu ergaawwan guyyaa har'aa xiinxalaa siyaasaa fi hayyuu Oromoo Jawaar Mohaammed biraan gahan ni addeessu. Ergaawwan obbo Jawaar Mohaammed dhaqqaban ergaawwan akkamiiti kan jedhu odeeffannoo keenya har'aa keessatti qabannee isiniif dhiyaannee jira. Dhimmoota kanaan wal qabatee xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed dhaamsa akkamii uummata Oromootiif dhaame kan jedhus odeeffannoo keenya keessa jira. Oromoon sirnaan lolaa jira malee ofiin lamaaniin wal lolaa hin jiru jedhe qeerroon Oromiyaa irraa dubbifne tokko yaada qeerroo kanaas qabannee isiniif dhiyaannee jira. Guyyaa waraana mootummaatii halkan immoo waraana bilisummaa Oromoo fakkaatee waraanummaan mootummaa nu dararaa jira jedhan jiraattonni godinaalee Oromiyaa garagaraa. Yooyaa harka fuunee ashamaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa kun hangafoota oduu keenyaati. Oduu kanaa fi kan kana fakkaatan kan biroos qabannee isiniif dhiyaannee jira. Gara guutuu odeeffannoo keenyaatti osoo isin hin dabarsin dura namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe godhin subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya gara guutuu odeeffannoo keenyaatti isin dabarsina. Isin samma xumuraan faana turan affeerraa keenya. Shororkaan dargaggoota humnaan qabanii garii mallaqa irraa fuudhaa kan immoo waraanatti ergu Oromiyaa guutuutti gaggeeffamaa jira. Fakkeenyaaf Shawaa Bahaa Mojoo magaalaa Mojoo fi gandoota aanaa Lemuu keessatti dargaggootaa fi namoota waraqaa eenyummaa hin qabne dirqiidhaan waraana geessuu fi istoora yookaan magaazina keessatti kuusaa jiru. Kaadroonni xixiqqoon ammoo kootaa itti kenname guutuuf ijoollee dirqiin qabanii geessuun kan warra mallaqa qabu ammoo 20,000 kafalaa nama isaanii gadhiisisu. Cinaaksanittis araddaa hedduun nama 10 akka waraana kennan dirqisiisaa jiran. Ijoolleen kana dhageessee barnoota dhiiftee deefa waraanaatiif karaa Somaaliyaa baqachaa jiran jedhan. Jimmaa aanaa Deedom dubbiin raayyaa ittisa biyyaa godina Jimmaattis cimee jira. Mana dallaalaatti namni tokko 40,000 bitamaa jira. Aanaa Deedoo kaachisanii qabu. Qarsaa fi Limuu saaqaa coqorsaa keessatti gatiin raayyaa nama tokko 40,000 kennamu qote bulaa irraa sassaabama. Magaalaa Shaakisoo keessatti dargaggoota humna waraanaatti erguuf humnaan qabaa jiru. Bakka bashannanaa deestii fi mana puulitii milishoonni itti seenanii tumanii Siri'eef yookaan paatroolitti fe'aa jiru sodaa hamaa keessa jirra. Dargaggoo fi barataan itti hanqate aanaa Gumbii Boddoddeetti darsaa qura'aana qara'uuf mana baate juusii 8 baratu kutaa 8tti jijjiiranii raayyaa ittisa biyyaa oofaa jiru. Raayyaa ittisa biyyaa oofuu qofa osoo hin taane ijoollee fira milishaa fi warra aangoo qabu raayyaa hin oofanii kan raayyaa ittisa biyyaa deemu ilmaan haadha hiyyeessaa qofaadha. Amma kun waajjira poolisii dura dhaabbatanii bo'aa jiru haadholeen isaanii jechuudhaan ergaa kana Jawaar biraan gahan namni tokko. Harargee lixaa Awwadaay keessattis namoota jimaa gurguratuudhaaf gara magaalaa dhaqan akkasuma dalagatuudhaaf gara magaalaa dhaqan humnaan fuudhanii gara raayyaa ittisa biyyaa erguudhaaf akka jiran namoonni achi jiran odeeffannoo Jawaar biraan gahanii jiru. Odeeffannoo wal fakkaatuun godina Arsii lixaa aanaa Hasaasaa keessattis dargaggoota osoo gara raayyaa ittisa biyyaa erguudhaaf ari'aa jiranii isaanis hin deemnu jechuudhaan osoo jalaa fiiganii dargaggootatti dhukaasuudhaan akka namoonni 3 du'an namoonni ijaan argan dubbatanii jiru. Guyyaa humnoota mootummaatiin halkan hidhattoota maqaa waraana bilisummaa Oromoo dhahataniin dararaa argaa jirra jedhan jiraattonni godinaalee Shawaa Lixaa, Shawaa Kibbaa Lixaa fi Salaalee fi Wallaggaa Bahaa. Jiraattonni OMN'if yaada isaanii kennan guyyaa humnoota mootummaatiin bakkeewwan garagaraatti bobba'uun waraana bilisummaa Oromoo deeggatu jechuudhaan namoota nagaa ajjeesuu iraarsuu fi yakkoota garagaraa raawwataa jiru jedhan. Mana namoota waraana bilisummaa Oromoo deeggaran jedhanii shakkan qabeenya waliin gubuu kan jedhan namoonni yaada kennan shakkiidhumaan namas ni ajjeesu jedhan. Halkan immoo dabareen kan warra maqaa waraana bilisummaa Oromoo himatuutii kan jedhan jiraattonni warri kun nama mootummaa deeggara jedhanii shakkan qabanii mallaqa guddaa gaafatu. Firatu dhiphatee irraa kafalaa yoo firri kafaluu fi dhabe ni ajjeesu jechuudhaan himatu. Nama mootummaa waliin hariiroo qaba jedhanii shakkan yoo dhaban maatii yookaan fira ukkaamsanii fudhatu jechuudhaan jiraattonni himatu.
Oromoon sirnaan lolaa jira malee ofii lamaaniin wal lolaa hin jiru. Kan Oromoo ajjeesaaru sirna. Kanaafuu Oromoon sirnaan lolaa jira jechuudhaan qeerroon Oromoo Oromiyaa irraa yaada isaa dubbate. Yaada qeerroo kana akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Kan wal lolchiisaa jiru biyya sana keessatti kan nama wal lolchiisu yoo jiraate Oromoo akka nagaa ta'e biyya sana hundumtiyyuu ni beeka. Oromoof Oromoo miti diinniyyuu ni beeka akka Oromoon biyya sana keessatti nagaa ta'e. Garuu Oromoon kaayyoon qabsoo Oromoo akkan beekutti akkan hubadhutti kaleessas har'as nama afaan Oromoo dubbatu Maasaraa Minilik galchuu miti. Kaayyoon qabsoo Oromoo mirgi sabaaf sablammii biyya sana keessa jiru akka kabajamu, namni lubbuun jiraachuu mirgi isaa akka kabajamu, afaan isaa akka kabajamu, aadaan isaa akka kabajamu. Har'a galuu sana miti. Yoo kaleessa namni afaan Oromoo dubbatu qofti Maasaraa Minilik galuudhaaf qabsaa'ame yoo ta'e dogoggora jedheen fudhadha akka kiyyattan. Tokko kan inni lammataa mootummaan irra jiru mootummaa Oromooti. Yoo kan jedhamu ta'e Oromoo yoom mootummaa mataa isaa ijaarrate, yoom filannoo sirrii geggeeffate, yoom sirna ijaarrate dogoggorra sirraa ka'aa jechuudha. Osoma Oromoo ta'e iyyuu Oromooni mootummaan Oromoo osoma Oromoodha kuni kan Oromooti ta'e iyyuu Oromoon ajjeefamuu qaba, hidhamuu qaba, qe'ee irratti manni isaa irratti gubamuu qaba, saamamuu qaba. Maqaa waraana bilisummaa Oromoon qabanii Oromoo ajjeesanii koreeffa kee kun kan keetii kan kee miti isa tajjeese miti jedhanii irratti nuti akka wal falminu godhaa yeroo bara. Hayyoota Oromoo yeroo biyya ari'amaa jiru, yeroo ajjeefamaa jiru, yeroo isa inni tokko waa'ee isa bosona jiruuti siyaasa daldala. Inni akka battee urgeessaa immoo karaa nagaa qabsaa'u gadi fuudhameetu akka barbaadanitti ajjeesu jechuudha. Sana dhiisanii Oromoof Oromoota ajjeesaa jiraas hin jedhu. So dogoggorra achirraa jalqabe. Mee dachee kanarraa ni dabarra waan ta'eef barri kunis immoo ni darba. Dukkanni kun akka kanatti nafu yoomiyyuu inaf waan ta'eef dhugaa osoo ijaan agarru hurrii itti maruun kun gaarii natti hin fakkaatu. Waaqa birattis nama gaafachiisa. Lafarrattis immoo nama qaaneessa. Wanti kuni sirrii miti. Tarii firrii ofii yookiin obboleessa ofii bakka gaarii jiraachuu danda'a. Garuu nuti maatii keenya qofa miti. Oromoon hundiyyuu maatii keenya, abbaa keenya, haadha keenya kan manni isaa irratti gubatu jira. Ani dhugaa yoon isinitti himee jechuudha. Nama hoomaa siyaasa keessaa wanna tokko iyyuu hin qabu. Mana isaa irratti gubatu nama hin beekutu jira. Mana isaa irratti gubanii ijoollee isaallee jechuudha nama meeqa wanta tokko kan hin beekne dhiibanii tokko bosona galanu kan godhe. Ani siyaasaaf kana jechaa jiru. Dhugaa jechuudha dhugaa qabatamaadha kun. Gadi fuudhanii harka isaa boodatti hidhanii ajjeesan. Nama nagaa. So waan akkasii gaafa arginu Oromootu Oromoo ajjeesee Oromootu Oromoo akkas godhee miti. Kaleessa Soppidiyoonii Oromiyaa keessatti kan nama ajjeesaa ture, kan qabsoo kana deeggaru kan fuudhee ajjeesisaa ture, nama afaan Oromoo dubbatu Soppidiyoodha bara. Gaafa sana garuu Oromoof Oromoo hin jenne. Kun ittiin dhugaa Oromoo gara dabarsuudha. Ittiin qabsoo Oromoo burjaajessuudha. Ittiin akka Oromoon biyya sana keessatti kaayyoo isaa kaleessaa, kaayyoo abboota isaa kaleessaa hin milkeessine gochuudha. Fakkeessuu jechuudha. Har'a dubbiitu lakkuudha malee abbaan tokkuma sirnis tokkuma. Waan irratti walii galuu qabu. Qaama sana keessa Oromoof jira moo hin jiru Oromoon yaa akka kaleessaa olitti bakka qabatee jira. Garuu Oromoof hojjechaa hin jiru. Oromoo inumaayyuu isa kaleessaa olitti ajjeesaa jira, ajjeesisaa jira, so hidhaa jira, qeerraa buqqisaa jira. Waan argine kun waan waggaa ja'an torban darban kana keessatti waan seenaadhaan bara Minilik agarree har'a viidiyoodhaa fi suuraadhaan argine. Kana namni kamiyyuu miti jechuu hin danda'u. Kun immoo Oromiyaa keessatti qofa miti. Naannoo hundumaa keessatti kan ta'aa jiru. Amma har'a badii Oromoo namichi kun dalagaa jiru. Bor akka Oromootti kan jaallatus namicha kana kan ittiin mormus akka Oromootti ittiin madaa'uuf jirra. Beektu moo hin beektan kan? Namichi kun waan dalagaa jiru bor akka Oromootti ganaatti gaafatamu namichi kun utuu bakka sanaa ka'eeyyuu jechuudha. Kan isa deeggarus kan isa deeggarres. Kanas hubachuun gaariidha. Oromoo wal lolaan jiru jettee silaa nuti kan beeknuun Oromoo poolisii Oromiyaatii fi WBO wal ajjeesaa jira beekna. Raayyaan ittisa biyyaallee amma parsantii 50 ol Oromootu keessa jira. Kasanirraa fi sabab-sablammoonni jiru kan sirna kanas tiksuu jiru Oromoodha. Kan sirna kana qawweedhaan digna jedhus Oromoodha. Gidduutti immoo Oromoon dhumaa jira. Kanaaf furmaanni hoo maali? Oromoon ammoo tokko ta'ee qabsaa'utti hin jiru. Akkuma argaa jirru. Obboleessi tokko mana tokko keessa obboleessi namni lama raayyaa ittisa biyyaati yookiin poolisii naannoo Oromiyaa yookiin milishaayyuu haa ta'u. Dirqamaan illee hidhachuu danda'u mara foon qabus. Eega biyya jiraatu. Tokko ammoo yookiin quuqama sabaatiif haa ta'u miidhaa qaamni seera isarraan gahuuf haa ta'u gabbayee hidhatee WBO ta'a. Sunniin lamaanis walitti deebi'anii walitti dhukaasuu deeman osoo hin beekne iyyuu ta'uu danda'a. Obboleeyyan lamaan gaafa kana Oromoo fi Oromoo wal lolaan jiru. Kan wal lolaa jiru sirnaa fi Oromoodha. Yeroo jettu maal jechuudha? Oromooni akka kiyyatti Abiyyi aangoo irratti tiksuu osoo hin taane
Abiyyiif jecha gadi ba'ee nama mana namarratti gubuu biyya nama ari'uu maqaa shanee jedhu namatti moggaasee lafarraa nama diguuguu osoo hin taane Oromoon kaleessa maal gaafate? Har'oo maal argate? Kaleessa kan gaafanne atis yoo qeerroo taatee hirmaattee ta'e yoos immoo indirectii qabsoo kana deeggartee ta'e magaalaa Finfinnee irra kan jiru daandiirraa ibsaa nuu dhaabiitii suuraa kaasii nutti agarsiisi miti. Osoo Gujiirraa, Baaleerraa, Arsiirraa, Wallaggarraa giddu galeessa osoo namni diguugamu sentirii magaalaa Finfinnee keessa qofaati waan calaqqisu nutti agarsiisi miti gaaffiin keenya. Ani irratti olii galuu qabna. Oromooni nama isaaf ta'u gadi taa'ee hin filanne. Mootummaa ofii keenya hiree mataa keenyaan murteeffanne. Abiyyi namni aangootti fideen jiru Oromoon hin filanne miti hiree maal kana olaman nama naman. Kalaafi maal jechuun barbaada akka furmaataatti akka kiyyatti jechuudha. Sirni kun sirna kaleessas ture har'as nu ajjeesaa jiru. Kanaaf tokkummaadhaan irratti qabsaa'udha. Waa'ee Abiyyi miti amma Abiyyiin Oromoodha Oromoo miti mootummaan kan Oromoo miti. Sirni sun nu ajjeesaa jira moo nu ajjeesaa jiru. Kan kaleessas oppidiyoodha har'as oppidiyoodha maqaa jijjiirrate malee waan tokko waan jijjiirame hin jiru. Caasaan federaala haga gandaatti jiru kaleessas ni ture har'as ni jira. Sirni sun hin diigamne caasaan sun. Caasaa matii beellafii kaleessaati maqaa jijjiirame malee. Kana ta'uu barree Oromoof Oromootu wal ajjeeseerra nuti sirni suni har'as sirnuma kaleessaati. Kan bakka bu'ee nama nuti filanne miti. Fakkeenyaaf namoota nuti nu hoogganu jennee biyya ari'amanii jiru. Kan akka Jo'aar, kan akka Obbo Baqqalaa, kan akka Obbo Daawud dhaabbiitti hidhamanii jiru biyya keessa. Waggaa 4 waggaa 5 hidhamanii biyya sana keessaa badan. Kanarratti olii galuu qabnaa jechuudha nuti. Waa'ee warra bosonaa qofa miti. Warra Finfinnee keessatti ajjeefamaa jiru. Hedduutu jira. Warra bakka utuu waraana nagaa qabsoomna jedhanii warra gadi fuudhamanii rashanamaa jirantu jira. Kana jechuun maal jechuudha? Waan shanee ta'eef yookiin akkuma isaan jedhan yoo ta'u waraana bilisummaa Oromoo hidhatee bosona jiru miti. Namni kan du'aa jiru waan Oromoo taateef du'aa jirta finish. Sirni kun sirna Oromoof ta'u miti. Sirna sabaaf sablammii miti. Sirna hundaaf ta'u miti. Jedhanii irratti qabsaa'udha. Tokkummaadhaan. Waan asirra deemanii miidiyaarra deemanii mootummaan kan Oromooti mootummaa Oromoof Oromoo tolajjeessa wanti jedhamu hin jiru. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoo guyyaadhaa qabannee isiniif dhiyaanne kanumaan goolabnee jirra. Odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayibii godhe sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa dhaamsa keenya waan wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.